Ka xumuraatiin atileetiin fiigicha fageenya gabaabaas ta'e dheeraa fiigdetti milkaa'uu qofa osoo hin taane rikkeeldiillee cabsuutti kan jirtu atileet Siifan Hassan shaampiyoona atileetiksii addunyaa tibbana dorgomame irratti fiigicha fageenya meetira 1500 fi 10,000 shaampiyoonaa turte. Dhaabbanni atileetiksii addunyaa atileetota 10 ciccimoo jedhee barana kaadhame keessaa tokko Siifan turte. Atileetiin kun Neezerlaandisiif qofa kan fiigdu yoo ta'u gaaffiif deebii BBC waliin taasifteen haalatti biyyaa baate dubbatteetti. Itoophiyaa fiiguuf akka fedha hin qabnes himteetti Oromiyaa yoo bilisoomtee nan fiigaaf jette. Waayila keenya Abtaamu Xibabuutu haasofsiise. Urmiin koo gara waggaa 14-13 yoo ta'uyyuu gara Finfinnees dhufe. Finfinnee dhufe waggaa 2 akkas taa'eeti gara biyya alaa akka deeme. Akkuma akkitti deeme callisneetumaan deemne yoo deemu yeroo waggaa 10 kana rakkoon Itoophiyaa keessaa akka ammaa kana namatti hin tolu. Sabuma sanitti yaadnee achuma wayya jennee achitti hafee. Yeroo ijoollummaa keetti deemtee umurii kee waggaa 15tti jireenya biyya Neezerlaand akkamitti bartee wanti sitti ulfaatee ni jira ture? Yeroo achi dhaqu akka tasaa bakka gaarii nan geenne under age ka jedhamu eenyu keessa tura yeroo hunda balbalin cufama annamoo nama ala baay'isu siin jireera ala oola barumsa makiinaan nanna makiinaa yoo deebinu gara manaatti onu geessan baay'ee cinqii guddaa keessa afaan hin beeku nama tokko nama Oromoo hin argine nama Oromoo dhiisi nama Itoophiyaatti yoo waliin argine halkan illee eegukotiin biyyuma kana argaa ture goggaa 2-3ti. Mee jalqaba yeroo fiigicha kana eegaltu atileetiin ati fakkeenya godhattee eegalte ni jira? Ani intala musliimaatu warra islaamaa kanaafuu gara fiigichaa kan akkas ta'a kana wanni jedhamu tokko hin jiru. Biyya alaa deemee achitti ijoollee astamaariin kee tokko ka fiigicha jaalatu jira. Ispoortii lakka malee barbaada. Ispoortii any ispoort hojjechuu barbaada. Birri kafaluu qabda ispoortii hojjechuu kan birri deemu hin qabu tamaariidha. Guyyaa tamaaraa galgal hojjedhaa ture. Astamaarii san wajjin bakka fiigichaa dhaqee namitti wayiin argite mucayyoon kun taalentii akka malee qabdi fiigicha eegaluu qabdettee caammaa naa bitteet warraachillee warri akka tasaa rabbi jaalala isaanii naa kenneeroo gisee hundaayyuu gara gaarii na gorsanii isii biratti eegalee achumaan barumsa narsi ka jedhu jammara afaan isaanii fixee waggaa 3 akkas taa'e narsi sanirraan akka malee natti ulfaate beetta gara magaalaa biraa qayyarame namicha Oromooti gara Shawaa kan addunyaa xinaafa jedhan yoo an fiiguun argeesi hojjechiisaa naan jedhe waan hundaa si qarqaraa naan jedhe garuu inni barumsa dhaabi naan jedhe isaan waliin galloodhuma gidduu kana keessa inni lina qarqaroota hojjedhu akka tasaa Dutch Federation asalxaanii argadhe ufumaa na waame kuttuutii waan hundaanuu si qarqaraa kiraa manaallee waan hundaayyuu mana barumsaallee wajjina si haasayaa gati guyyaa 2 ispoortii hojjetaa guyyaa 3 timirtii barattu naan jedhe alhamdulillah gara 2012 isa bira dhaqe 2013 faranjiidhaan jechuudha 2013 akka malee suksesii ta'e oduma beeki daa'imman liigii galee daa'imman liigii gaarii fiigee sa'aatii minima fide 2014 actually ijoollee top the world jedhamu keessatti galee ijoollee olompikii kanneen fiigamu achuu jalqabe suksesiin kiyya actually akkuma nama hadda ka'ee warra suksesii ta'e alhamdulillah. Yeroo tokkollee akkasuma atileet Fayyisaa Leelisaan anaaf goota kooti yeroo jettu dhaga'amte jirta. Anaaf bara kootiin Fayyisaa dhamuun Fayyisaan baay'ee uummata Oromootiif godheera. Yeroo olompikii nama miiliyoona meeqatu laala achirratti mul'isee rakkoo mul'isee nama hedduu adiidhaan dhufee maali jechuudha harka kana godhu jedhanii kana gaafataa turan nama sanitti yoo himee warra adii sanitti kataanii bu'anii jira rakkoo akkan ara biyya keenya piisitu jira miti naganaan jira lakki baay'ee beeksiseera miidiyaan dammoo yeroo kana miidiyaa hojjetaa jira. Gama biraatiin ati Itoophiyaadhaaf osoo fiigee jettee yaaddee beektaa qaamni Itoophiyaadhaaf osoo fiigdee dheessi gaafate tarii federeeshinii atileetiksii irraas ta'uu danda'a aangoota mootummaa irraas ta'uu danda'a namni biraallee. Namni gaafateera gara kootiin ani odoo fiigee jedhee hawween beeku yoo biyya Oromoon bilisa baata biyyoota gara kootiin gara hawwee hagas hundan beeku Itoophiyaaf na fiigaa maaliif ijoollee hedduu qaban ijoollee hedduu isa odoo qarqaaranii sirriitti ijoolleen bakka guddaa irratti hojjetanii jedhanii anillee silaa akka isaanii odoo ta'e isaan bira ta'e isaan ijoollee isaan irratti hojjenne. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo saatalaayitii feesbuuk laayivii fi dambalii gabaabaan kan isiniif darbu dabalate ammoo raadiyoo ibsee FM 100.3 kan Marsabit kaabaa Keeniyaatti argamu irrattis dabarsuu eegalleetti kan jiru achirrattis nu caqasuu dandeessu sagantaa har'aaf qopheessinee xumurreerra kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaa ture qopheessaa sagantichaa Hamzaa Hussein waliin ta'uun nagaan tura torban gaarii.